ije harkatu muture jechu sigale ije harkatu muture sigale soosaniifu nuti dubbii keessa quba qabnaa gabbaati jennee eeggachuu turre alhamdulillahi rabbil alamin rabbi nun qaane isine hanguma xiqqa gabbaaseeti khudoo isaa fi ingiliz walid diina godee gartee masarabbaa jifar gubbaa dhaabbatee asiin rooma tokkoffaa godha malee gana isinichi lammaana dhorkattanii hanjamaanatti gootan jee itti dhaadate meelaan nama dhugaa dalagu nama dhugaan obboleessaa wajji qabsaa'u nama dhugaan obboleessa isaa jaalatu nama dhugaan qabsoo oromummaa san jaalatu qulqullina isaatiin Lammaa Magarsaa as eege malee addaa biyyiiti qabriin Lammaa Magarsaa wanta baaftee jechu faraqataan ummanni Lammaa maaliif akka jibba maaliif akka dhabamsiisuu barbaada yoo kan jennu taate sigale walgaumaa tana dura osoon jimmattiin deemin dura baatii 2 fi 3 taha kaabinee isaa walii qabee mee hanga Lammaa ammallee Lammaanuma jaalatanii testiin godha jee Lammaan dhufu jira maal jennaan namni guutuun lafaa ka'ee harkatume jeen hay isin kaniina nama meeqa isin bulcha ammallee namicharraa abdiin muraran namicha kaansar mataa qabee ganaan jiraatu ganaan dhufu abdii muradhaa jeen hangas takka kaabinee hunda gartee qalbii cabsee rakkisuu ture jechuudha ni beeka eenyu akka TPLF cabse eenyu akka TPLF ija keessa waraanuu ture eenyu akka gartee PP'n jaalattu ni beeka jechuudha wanni inni especially nam lama jibbuuf sirri jibba Jaawarii fi Lammaa wanni inni lubburraa jibbuuf taayee dabalate sigale Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa kun aangorti fidani arra taraayyaa ittisaa taatee qawwee hidhattee yaa'u jirtu tun joollee dheengadda Jaawar karaa cufsiisuu ture Lammaa Magarsaa qeyroo jechuun raayyaa ittisa keenyaati raayyaa ittisa biyyaati jee gartee Lammaan dhaadheessuu ture siidaa dhaabuuf ture Lammaa lammichoo abbaa maarree jaanii gartee warra dheengadda faarsuu tureetu aangorraas jira qawwee sarkaa qaba amma Republican Guard jeetan inni fi tarrisee deemtuun hundi joollee qeyroo Jaawar karaa cufsiisuu ture abba feete gaafadhu warri miseensota paartii badhaadhinaa kan mataa'ee harkatu muka caluma jee qaallicha kana ajaa'ibuundi Lammaan yoom dhufaa bara amma muslimaa fi kiristaanini Jesus eegu jirra bara amma muslimaa fi kiristaanini Jesus ni dhufaa Isa ibnu ilmi Maryam ni dhufa jechuun waliif gallaame guyyam dhufaan beeynu bara PP'nis Lammaan dhufuuf ta'a guyyam dhufan beeyne malee dhufuuf ta'a akka Jesus sanitti eeggachuu jirti Lammaan lubbuun jiraachuun gartee Lammaan lubbuun jiraachuun gartee isa ciisa dhorkitee jechuudha maaliif maafiin gartee namicha kana waan manguddoon jettu san akkamitti gartee waliin ajjeesinaa jechuu san dhageeffadhee akkami qaallichi kun na harkaa ba'e asii keessa galte jechuudha maaliif tun hundi taate ani tortore sirni kiyya tortore jibbame namni hundi na jibbe namni na dhageeffatus hin jiru ganaa sirni kiyya qawweeyyoo taate malee siyaasaan xiyya na harkaa duute bosobosoite biyyee naqamte sigale nama unni waa beeku hundi na jalaa yaa'e faayidaa warra faayidaa deemu qofaan na jalatti hafe warri faayidaa deemu hoggii garaan isaanii irratan sigale kadura itti hoflu warra isa faarsu kana sigale especially namni faayidaa si faarsu gaafa faayidaa dhabe si dhumatte jechu warra faayidaa na jala harkanaa dha'u malee namni gartee dhugaan sabummaa na wajji qabsaa'u hundi na biraa yaa'e sigale keessattuu Lammaa Magarsaa jechuun nama Amaarinii jaalatu Tigreelleen jaalatu sabaa sablammiin biyyessanii hundi Lammaa dhufee aangoo qabatu deema yoo jaan ni gammadanii jechuudha Lammaa dhufee aangoo irra deebuu deema yoo jaan sigale isa caalaa haga ammatti Lammaa inninuu Lammaadha wanta godhataan siin jebo laalteen gartuu
hoggiitti jabaatte mee piippi ilaali. Amma fakkeenya tokkoon sii kenna wayii si yaadachiisa. Gaafa sanyiin faan galan Lammaa Magarsaa dhufee sanyii faa dubbisuu deema. Way Lammaa Magarsaa wal ta'uu kana gammadee waboon galuu kana gammadee jedhanii oofuun turre. Sigale. Lammaan piippiidhaaf qimamaa jechuudha. Sigale. Qimamaa jechuudha. Kana hunda gartee namicha kana hirriba dhorke. Jaalalli namichi kun qabu inni callisuun kun daranuu pirootokola isaa gartee jaalatamuu isaa baay'ee dabaltee waan jirtuuf sabaa sablammii biratti fudhatama qaba. Jecha tokko hin jenne beek. Biratti fudhatama qaba. Jecha tokko hin jenne beek. Nam tokkoonis umaan jenne. Nam tokkoonis hanga hayyoonni kun illee lallaaqatan inni laaqanni beek. Akkanuma laalee rabbi irratti hin sidiisa jeensi. Akkanuma laaleetuma walin laaleetuma eega naganti. Eega ana asi gartee nama hunda si dura dhaabbatee asiin si gahe ganti. Rabbumarra wal dhiifnaa jenni. Rabbi inni irra dhiiseenii tukkana dachii shirgodhuu ni jira. Amma bara faraqataan dachii ol kaasaan hirribaa hin qabu siin jedha. Hoggi inni ni rafajee waraana kana ifi marsi rabbiin dhufee dachii lolaan gagagagaga. Hay na dhufanii woboo dhufee moofannoo dhufee jee kee lafarra fiiga siin jedha. Rabbiin dalagaa isaatti jira. Jaawar qofaan lola jira si fakkaate. Lammaa qofaan lola jira si fakkaate. Rabbiin lolu jira bar. Sossoosuun ni jira yoo ati adabachuu baatte akkana fuudheetii siin gombise si gale. Saniifuu wanni inni lammaa dhabamsiisuu barbaaduuf, wanni inni lammarra duuluuf, wanni inni lammaa harkaa jibbuuf lammaan hoogganaa haga ammaa onnee sabaa sablammii keessa jiru. Abbaa feeti gaafa feetu lammaa jibbu dandeessa, feetu gartee lammaa deeggaruu dhabuu dandeessa. Si galee dhugaa jirtu garuu haaluu hin dandeessu. Dhugaan si dhugaan jirtu haalamuun hin danda'amtu jechuudha. Si galee dhugaan jirtu dhuguma walitti himnaa bara. Dhugumaan saba kanaa qabsoo hinaa bara. Dhugaa yoo qabatte bara yeroo hunda akkana rabbiin si duuba dhaabbataa bara akka Lammaa Magarsaan. Mee eenyuun lammaa sagalee ta'e? Isin hundinuu lammaa jettan malee waan inni keessa jiru ibidda inni keessa gubachuu jiru rabbumaa fi isa qofaaf beekaa jechuudha. Kun isaa qabsoota nu harkaa wanta godhe jeete asii gartee namarra jaara. Eenyu fakkaate bar piipumaatu nama biroo nama gartee Oromoo tanaa yaadu fakkaate jijjiiramuma kanaa namni nu harkaa baase lammaa bar jette sabboontotatti himti. Warra ummanni fuula beeku, warra ummata bira fudhatama qabu, warra ummata bira dhageetii qabu bira dhufteeti jimaa wajji qamaatee takka farsa wajji tuttuutee lammaa biratti hamattee deemti. Fayyaalessi kiyya gatutaaleen namnummaan jijjiirama hiccitiin keessa harkadhe siin jaabar. Hiccitiin akkaan keessa harkadhetti namni akka Lammaa Magarsaa Oromoo godhe. Namni akka maarree Oromoo godhe. Sigale hin jiru ja miskiin fayyaalessi kiyya dhugaa isaati. Maarroo jechoota si amansiisu kana sitti himaa jechuudha. Afaan siyaasaa baratee sigale. Afaan siyaasaa waan baratee sigale jechoota si amansiisu kanaan si dhufaa jechuudha. So saniifuu namni gartee nuu qabsaawee nuuf jecha hidhamee nuuf jecha gartee nyaanni hundi firri hundi gartee jaalli hundi isa ganee jalaa garagalee kophaa ta'ee garuu sagalee nurraa dhabe yoo jiraate Lammaa Magarsaati. Dhugaan Oromoo sun garuu isa tiisuu jirti jechuudha. Wallahi niin gadda hoggii waan namicha kanarra gahaa ture hangaan informeeshina qabuu fi waan isarra gahaa jiru haga guyyaa irratti hoggiin arke baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Wallahi baay'ee takka na gaddisiisa jechuudha. I'm sorry Lammaa. Dhugaa nama dhugaa qabu ka dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate Lammaadha jechuudha. Ka dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate kan nuti gartee dhugaa kafallee fi dhugaa isaatiin akka inni gartee isa madaalu biran dhaabbatin sigale Lammaa Magarsaati jechuudha. Lammaa koo ganaa si duuba jirra rabbi wajji duraanis rabbii keetii si wajji jira duraanis gartee rabbii keetii si duuba dhaabbachuu jira. Tanaafi rabbiin shira namicha kana sigale kan inni diploomaasii fayyadamee aangoo qabu fayyadamee baankiif taankii qabu fayyadamee imbaasiichi keessa jirtu fayyadamee haga guyyaa irratti bakka Lammaan itti laaqana nyaatu bakka Lammaan itti hiraata jala deema siin jedhu sigale. Meela Lammaa warra Amaaraa kanaa jira gadduu jira maalii jira miitirkishoo gartee hayyoonni saba biroo kun hundinuu gaddurraa eegali hundi isaanii biyya alaa jiran.
Mee nama inni diplomaasii irratti hojjetee Naayiroobii qabsiisuu ka'e yoo Jaawar Maammattaati malee ni jira. Mee namni inni diplomaasii irratti hojjetee sigalee Ingilizii Xaaliyaanii qabsiisuu ka'e Lammaa Magarsaa malee ni jira. Maaliif ummanni Oromoo kun akka chaansii dhabu isa malee filannoo akka dhabu amma ummanni gaafa Jaawar callisees gaafa nuti asirraa dub mee maal lafaa qabnaa mee maaltu lafa jiraa nuun jechuu ture jechuudha. Sigalee akka kasitti ummanni filannoo dhabu akka ummanni keenya if jibbu akka ummanni keenya gartee siyaasuma tanaawu bara dhi'uma tanaawu siyaasaa namni jibbe aboonurraa usii na jechuu eegalanii bara akkuma fedhu kunaa godhuutiin urraa usii sigalee jechuu eegalanii bara maaliif akka gartee namni isa malee filannoo hin qabne akka beekaanis isuma bereedaan isuma haasawa beeku isa sigalee maaliif gowwaa kana if dura gadhiisee hoggee gowwaan kun maayikii kanaan dachii balleesse inni dhufee gartee kana jechaa bakka hayyuu dhufee sigalee sammuu uummataa keessa maal jaaran bakka jabaan akka isaan jiru namni injifachuu hin danda'u abbichuu baa malaa namni moo hin danda'u mee lolati hiree booda wanni abbichuu baa malaa moo maali Somaaliyaalaandi dhaqee qaanee gale sigalee IMF abadan waan isin jettan hin godhu jeeni qaanee deebi'e waan IMF hin jette godheeti kunoo biyya diinagdee khasaararra buusu jira sigalee diplomaasii biyyaatti ammaan sirreesse jee keecee ambaasaaddoroota hunda walii qabee ariihee sigalee sirreessuu dhiisi hanguma jiru balleesse. Qamadiin biyya alaa erga jee qaanee as deebi'e qamadii maalii miti hoodho gargaarsa janii raasha mee wohuma inni moohinaas kennu. Hin jirtu jechuudha. Duraanis dhiiraa duubaa taphachuu jira inni iskiriinarraa taphataa hoggii isin hin jennu dhugaan fuutan jechuudha. Meemma piipii namuma tokko ka dubbatuuf as kennu. Ka dubbatee quufsuun maraataa fi maraattu asirraa Jaawar qotee quufsuun maraataa fi maraattu asirraa Jaawar qofa arrabsitu malee. Sigalee. Jaawar bultii kanaa qaba. Jaawar personaalii namaa keessa seentee maraa bar aktiivistii goota keenya jedhanii bar jala ta'anii saduu. Warri gandaalizimii wal jaare kun warra gandummaan qabsoo fidde kun jala ta'aniiti goota keenya. Maaliif hiikaa qabsoon beekan gandummaa qabsoo fide yoo gandi isaanii aangorraa bu'e isaan gartee bashannana isaanii kadurii deebi'anii jechuudha. So saniifuu Lammaa Magarsaa gartee nama gartee dhugaadhaa ka dhugaa nu biraa dhabee jechuudha. Ka dhugaa nu biraa dhabee jechuudha. Hayyoonni keenyallee gubbarra diddiban malee waa'ee Lammaa Magarsaa kana waan inni keessa jiru dhugaa qaqqabanii himnee jechuudha. Dhugaa qaqqabanii Lammaa nyaatamee ka'e. Garuu dhugaa Oromootii fi dhugaa Oromootan inni piipittiin gurguru akka nuti gurgurretti anfaa warra gurgurerraa eebu. Sigalee. An beeki waan hin balleesse yoo akka rakkoon teenya beeki namni keenya maarree jee sigalee waan hin balleesse irraa hin baradha fuula dura akka waan akkasii hin balleesse sigalee. Hin dandayamu wanni kun gartee ganaa ummata harkaa bahaa kanaa ol callisuun hin dandayamtuu jee nama gabbahee dubbatee sigalee osoo arrachi jiraate namni qixa Lammaa Magarsaa jaalatamu. Namni qixa Taayyee Dandaa jaalatamu. Namni qixa Dr. Milkeessaa Dr. Angaasaa Sheek Abbutaa jaalatamee harki rukutamuuf hin jiru. Osoo kuma duritti citetteenyu. Saniifuu dhugaa saba keenyaa turre nu baasa. Dhugaan dhiibdee si dhufti jechuudha. Dhugaa dho'isuu hin dandeessu. Dhugaa jechuun aduudha. Aduu tana harkarra keessee dho'isuu dandeessa. Hin dandeessu jechuudha. Dhugaa dho'isuun inuma hin dandayamu. Hin dandayamu jechuudha. Dhugaa hayyoonni nu dura arkan. Dhugaa marroo dirribaa arkee jaldeessaa fi wanti ittiin xiyyitii tuma malee abadan Sheek Abbutaa ji'ee nu jalaa didee sigalee asii Fayyisaa Leellisaa hunda gaaratti itti ergine gurbaan kun harka ol qabee addunyaatti isin beeksise gurbuma kana dhageeffadhaa jedhe abadan jee dide sigalee. Bar marroo kana arihee qabuu dadhabeeti warra magaalaa dhiifatetti ajjechee bad namichi. Dura namni inni ari'uu eegale marroo beeku torbaan lamattiin dhabamsiisa marra ittiin dhabamsiisa je arihee asummaa gulig jaa gurbaan qiyaama qaba asii gulig achi gulig harkaa bee eegaan sigalee
egaan kan muka keessaa dadhabe kabiiroo keessaa kanatti seenu yeesu dura lamma eega dura jaawar eegal dura maarree eegal dura milkees dura taayyeen xumuree taa'u jiraame harree qofa walitti qabate yes